baga nagaan gara odeessituutiin ni dhufta. Har'a fiilmii Waaqoof Rifreenchii Human Wantis jedhu ilaallaa. Chaanelii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kanas like gochuun namoota baay'ee bira akka gahu godhaa. Fiilmichi yeroo jalqabu Roojer jedhamu ayyaana maatii isaa bira dabarsuuf gara mana otoo dhufu argina. Roojers hojjettuu mana isaanii waliin konkolaataa harkifamuun imalarra jira. Hojjettuun sunis uffata harma ishee agarsiisu waan uffatteettuuf Roojers otoo walirraa hin kutiin ilaalee kunis baay'ee isa gammachiisa. Roojers dargaggeessa umurii 16 yoo ta'u waa'ee walqunnamtii isaa baruuf fedha guddaan keessa isaa guuteera. Hojjettuun sunis Laappeel kan jedhamtu yoo ta'u akka inni ishee ilaalaa jiru irratti bartee umurii isaati jechuun tuffattee dhiisti. Konkolaataan sunis gara mana sanaa gahuun footni isaa keessumaa dubartootni isa simatu. Roojer haadha isaa waliin wal arguun surreessaa akkamitti jiidhuu akka danda'e isa gaafattus Roojers ni qaana'ee. Haa ta'u malee adaadaan isaa Maargareet dhuftee foodhaadhaan haxooftee fi dhiironni umuriin isaanii mana kudhaa keessa ta'e miirri isaanii ho'aa fi dhiyoo akka ta'e itti himti. Roojers maatii isaa arguutti gammadee keessumaa obboleettii isaa ishee xiqqoo Beertiin arguusaatti baay'ee gammachuu itti dhagahama. Lamaanuu umuriin walitti waan siqaniif yeroo wal faana dabarsuun isaanitti tola. Galgala sanas Beerti dhokattee gara kutaa isaa seentee Roojers obboleettii isaa wajjin halkan sana odeessaa dabarsu. Guyyaa itti aanu Beert Roojeriin bosona naannoo isaanii jiru geessitee akkuma yeroo ijoollummaa isaanii taphachuu eegalu. Beert billaacha tokko argitee isa qabachuuf oliif gadi yeroo fiigdu Roojers Laappeeliin argee isheenis kuduraa fi muduraa manaa keessa akka jirtu itti dubbattus inni yaallisaa tummaa guutuutti qaama isheerra waan tureef callisee ishee ilaala. Laappeel erga deemtee Roojer obboleettii isaa barbaadu jalqabee otoo oliif gadi fiiguus xaxamee kufuun bakka kufe otoo jiru sagalee aaduu dhagahuun adda baafachuuf yeroo deemu hojjettuun mana isaanii Irsilaan dhiira waliin otoo wal qunnamtu arga. Arsilaa fi Roojer ijji isaanii walirra buunaan kan nahe Roojer fiigee gara manaa gala. Akkuma xiqqoo tureen namootni manicha keessa jiran hundi gammaduuf jecha waan fedhan akka godhan erga hubatee booda keessummeessituu manichaa kan taate Helenaan nama tokkoof shayii geessaa otoo jirtu argee otoo isheen kutaa sana keessaa hin bahin namtichi duubaan ishee qabus Helenaan xiqqoo taaggaltee boodarra eeyyamtii fi Roojeris namootni sun lamaan yeroo jaalala hojjetan isaan ilaala. Helenaan uffata ishee sirreeffachuun gara hojiitti deebitee galgala obboleettiin isaa Beert har'as jabantee dhokachuun gara kutaa sanaa seentee manicha keessaa durbummaa kan qabu adaadaa isaanii Maargareet qofa akka ta'ee fi sodaa seeksii gochuuf qaburraa kan ka'e akka hin heerumnee fi dhiirotni akka isheen jaalanne goote akka yaaddu itti himti. Guyyaa itti aanu Beert Roojeriin gara lagaatti fudhattee baatee hojjettootni hundi qaama isaanii lagatti akka dhiqatan dubbachuun isheenis bakka dhokattee isaan ilaaltu qabdi. Lamaanuu dhokatanii mukarra bahanii otoo baay'ee hin turin hojjettoonni sun gara lagaa dhufanii qaama isaanii dhiqachuun waa'ee dhiirota waliin ciisanii odeessaa otoo jiranii dhiirotni gara lagaa dhufuun lagatti fincaa'anii meeshaa waraanaa isaanii dubartoota sanatti agarsiisu eegalu. Abbaan Roojer obboleettii hangafaa Elisaa jedhamtu waliin gara manaa dhufa. Elisaan intala baay'ee bareedduu ija laafettii fi callistuudha. Namoota mana jiran hunda hammachuun nagaa erga gaafattee booda Roojeriin adda isaarra dhungatti. Roojer garuu hammatamuu barbaade waan tureef isatti hin tolle. Kun kanumaan otoo jiru Beert Roojeriin gara kutaa Maargareet geessuun yeroo isheen cubbuu ishee qeesitti himtu dhagahuuf bakka isaaniif mijatu xaaraa manaa jala dhokatanii dhaggeeffachuu jalqabu. Maargareet yeroo hunda dhiirota sodaachaa jiraattus Roojer gara manaa erga dhufee sarraa fedha akka godhattee fi abjuudhaan Roojer waliin seeksii yeroo godhan akka argite otoo hin dhoksiin hunda isaa itti himti. Kana kan dhagahe Roojeris adaadaan isaa waa'ee ishee abjoochuu isheetti gammadee baay'ee otoo hin turin kornisiin manichaa kufuun Roojer qeesichaa fi Maargareet irratti kufa. Qeesichii fi Maargareet kan Roojer godhe kana haadha isaatti jalaa himuun harmeen isaas waan Roojer godhe kanaan baay'ee itti aarti. Qeesichis amala badaa Roojer qabuuf garafamuu akka qabu yaada dhiyeessuun hunduu irratti walii galanii Maargareet hanga dugdi isaa liqqootti isa garafti. Roojer kilaasii isaa keessaa garaadhaan ciisee otoo jiru Beert dhuftee ilaaluun itti kolfitus Roojer aaruun kilaasii keessaa ishee ari'a. Xiqqoo ture Roojersi birciqqoo yeroo walitti bu'u sagalee dhagahee kilaasii sana keessaa yeroo bahu Helenaan nama hin beekamne icciitii ta'e waliin seeksii raawwachaa jirti.
Roojar eenyummaa namtichaa kanaa baruuf murteessee Ersilaan madaa isaa qoorsuuf yeroo dhuftu eenyummaa namtichaa gaafatus isheen itti kolfitee namni mana kana keessa jiru hundi namticha kan beeku ta'us icciitii waan ta'eef akka hin dubbanne isa hubachiisti. Roojers eessuma isaa Frankiin waa'ee namticha icciitii ta'e sanaa gaafachuuf murteessee gara kutaasaa yeroo seenu Frank teleeskooppiidhaan otoo waa ilaalu Frankis qottee namaa dhagahuun waan gochaa jiru dhiisee kutaa sana dhiisee sokkaa. Roojers teleeskooppii sanaa yeroo ilaalu jaalalleewwan lamaan qullaa isaanii shubbisan argee kitaaba Frank dhiisee bahe argatee banee yeroo ilaalu kitaaba bilginnaa ta'uusaa hubata. Roojar miirri isaa ho'uun kitaaba sana dubbisuu jalqabee namootni akka isan argineef dhokatee dubbisuu ittuma fufaa. Guyyaa itti aanu Roojar mana fardeenii keessa dhokatee otoo dubbisuu eegduun mana sanaa itti dhufnaan Roojar dafee jalaa miliqaa. Sana booda Elenaan dhuftee fardeen sana karaa foddaa nyaata kennuuf eegaltus eegduun mana sanaa foddaa sana cufuun akka isheen sochoone gochuun duubarraan itti fayyadama. Roojar Elenaa gargaaruu barbaadus isheen garuu waan namtichi godhu waan jaallatteef Roojarin ni dhaabachiisti. Achii booda Roojar gara kutaa Elisaa deemuun kitaaba sana gara kitaaba biraatti jijjiiree Elisaanis kitaabicha yeroo dubbistu Roojar dhokatee ishee ilaalaa. Isheenis kitaabicha dubbistee gammaddi. Galgalas Roojar namni manichaa hundi walitti dhufeenya akka qaban hubatee kanas jijjiiruuf murteessee gara kushinaa deemuun Arsilaadhaan karaa duuba ishee qabata. Haa ta'u malee Arsilaan naasuudhaan saahinii mataa isaatti cabsitee Roojar ta'uusaa erga bartee booda dhiifama gaafachuun isa waliin wal qunnamtii gochuuf murteessiti. Haa ta'u malee otoo isaan waan hin godhin hojjettuun tokkotti dhufnaan Roojar nahee ariitiidhaan achii baha. Dhumarratti Roojar laappeeliin argee seeksii gochuuf walii galuun ammas hojjetaan poostaa tokko addaan isaan fuchisiisa. Waraanni addunyaa tokkoffaa waan eegaleef dhiirotni hundi waraanatti akka makaman labsiitu baha. Guyyootni kanatti aanan Roojariif baay'ee rakkisoo turanii sababni isaas dubartootni hundi michuu isaanii wajjin ture kan yeroo dabarsanii. Guyyoota booda dhiirota gara waraanaatti erguuf paartiin qophaa'ee dhiirotni gaggeeffamanis mana keessatti kan hafe Roojarii fi eessuma isaa dhukkuba asmii qabu Frank qofa ture. Guyyaa itti aanu birti himannaa cubbuu haadha isaanii dhaggeeffachuuf Roojarin gara kutaa tokko geessitee haati isaanii dhirsa ishee waliin yeroo seeksii raawwatan poozishinii baay'ee akka fayyadaman kan dirqisiisu ta'uu dubbatti. Kunis cubbuu haa ta'uu fi hin ta'inii isaa qeessicha gaafattus inni dhirsa ishee faana kan ishee gammachiisu yoo goote cubbuu akka itti hin taane itti hima. Xiqqoo tures Roojar laga dhaquun bishaan daakaa otoo jiru hojjettuun tokko qarqara lagaa teessee kitaaba otoo dubbistu argee yeroo jalqabaaf isaaf mijate ishee waliin ciisa. Kana booda Roojar Maargaaretitti dhiyaachuuf ija jabina argatee dhiirota sodaachuu akka hin qabne itti hima akka waliin ciisan ishee amansiisa. Torbanoota muraasa keessattis Roojar adaadaa isaa fi obboleettii isaa Elisaa dabalatee dubartoota manicha keessa jiran waliin qunnamtii godha. Wanti isa gammachiisan dhuma kan godhatan dhiirotni waraanarraa gara mana isaaniitti yeroo deebi'anidha. Roojar hojiin dhiirummaa isaa waan goolabameef boqonnaa fudhata. Haa ta'u malee boqonnaa kan argatu wantoonni hundi bakka yeroo qabatanidha. Arsilaa, Maargaaretii fi Elisaan sadanuu ulfaa'anis haati isaa waan inni godhe yoo barte du'e akka itti murtaa'u beekee baay'ee nufan ariitiidhaan yaada fide. Maargaaret Frank waliin akka ciistu haala mijeessee abbaan mucaa Frank akka jedhamuuf akka amansiistu isheetti hima. Bakka ciisicha Elisaa qalama qeensaa dibuun mushurraa waliin erga ciistee booda durba akka turte akka amanu taasisa. Arsilaan dhiirri mandaricha keessaa tokko ishee fuudhuuf akka kaadhimatetti himuun dhumarratti dubartootni sadanuu dhiirota jedhaman sanatti heerumuun Roojar dhiphinarraa boqota. Guyyaa itti aanu Helenaan ulfa akka taate Roojaritti himti. Innis abbaa manaa akka barbaaduufii qabu murteessus Helenaan garuu dhiirota manicha jiran hunda waliin ciistee akka turtee fi namatti heerumuu barbaaddu filatte akka heerumtu itti himti. Dhumarratti manni barumsaa banamee gara mana barumsaa deemuuf yeroo qophaa'u dubartootni manichaa hundi Roojarii yeroo gaggeessan fiilmichi xumurama. Fiilmicha yoo jaalattan laayikii fi sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'uun hordofaa. Dabalataanis fiilmota biroo chaanalii keessa seenuun ilaaluu ni dandeessu. Viidiyoo biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.